Waaqa Saidoo kaleessa harka magartuutti baaste galateeffachuun dhufe jechuudhaan. Kan Saidoon tarrafe hin hafe. Uma tarrafe. Maanni niitiin akkana eessaa dhufte? Eree beesma ameesma magartittiin jechuudha. Qoy waan godhi jedhame hundumaan gooti. Afaanitti kennennaan asiira afaanitti buuqqattee afaaniin kennuu deemte. Ushaada ani waa ta'an seese idoon kaleessa waa ta'e man sana baansee viidiyoo sanannaan laale nan gaggabe seetani nan gaggabe gattaa ittiin abdiidhaan gannarraa ta'ati gattaa miila keensii dhiqatti Saidoodhaan herree baay'een keessan akkana achirraa odeessu barbaadanii na tuttuqxu ani garuu odeessuu hin barbaanne na tuttuqxu viidiyoo narra hojjedheefaa jala uftanii maalatanii barreessitan naqaa laalame isintu dubbiina barbaade amma viidiyoo kana kan haasa'u kan godhe isinidha. Kottaa buna oguu barbaaddan miti, qursii nyaachuu barbaaddan miti, akaayii nyaachuu barbaaddan miti, xorooshootti dhiyaachuu barbaaddan miti. Kottaa nagaa isinii kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessanii ani nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga argeessanii. Egaa hundumti keessanuu akka argitaniittu waan achirraa haasa'amuun qabamu garuu ani baay'ee tokkoon kolfe jechuudha. Namichi jechuudha ana oduruu balaan na barbaada kan jedhe tokko immoo TikTok irratti ana oduruu balaan na barbaada namichi Saidoo duruu balaan ma barbaada nadheenis maal jetti irris maal bakka inni dhuma deemutti mushaakilli isuma barbaada maal inni mushaakilumatti isa barbaadan jedhe dhugaa waaqa. Erebesima amma pranki ta'uusaati ishi viidiyoo akkasii akkamitti gadhiifama YouTube irratti ammamuu yoo pranki dhaste medireeshino waashin gooten beeku viidiyoon akka kana akkamitti abbaa manaa namaa irratti isa duraayyuu rakkanne isa duraa sirreessuuf kunoo takkaan Eertiraa deemna takkaan Jibuutii deemna takkaan Masrii deemna iddoo maal jechuudha bakka gaafachuu mala gaafachuuf jechuudha. Mala gaafachuuf iddoo nuyi hin dhaqin isa sirreessuu dadhabnee isa sirreessuu nutti ulfaate isheen kun immoo har'a ganaa dhufte Sumayyaa fi Ayyuun mataa si naannessaniiru kootu gara koo ani abdiin jaalladhu jetti. Amma Sumayyaa hin toroggomsiistu seetu moo amma yeroo kanatti ko Sumayyaadha waan hundumuu hamaadha bar kanan beektu moo beektan isin wala pranki wala qoosa wala serious hundumtu ishiidhaaf gaarii miti hundumtu isheen aarsa hundisaa isheen aarsa dhugaa waaqa maaliifi nama bisootti qabu nama aarii qabu jechuudha bisootti jechuudha aarii dhamdee nama aarii qabu waan taateef nama garaanshii baay'ee garaanii hodee baabbaa kan jedhan maal garaan namoo ga'eeyya. Garaanshii moogaa waan ta'eef waan hundumtu ishee aarsa really ishee aarsa jechuudha. Saidoon garuu dura hin agarrillee yoo ta'e viidiyoo kana YouTube irra gadi buusisuu qaba. Dires ila kabaja isaaf hin ta'u maqaa isaaf hin ta'u Sumayyaallee baay'ee aarsa. Yookaallee piraankiidhaan jenneen jalqabnee wanti isaa yoo piraanki ta'eyyuu jaarsa nama akkanatti piraanki gochuu jechuun baay'ee dabbaara. Irra dhaabbattee gurshitee achi afaaniin sii kenna achi moomaanii ni dhumaa tokko immoo kan ittiin kabalamte wayii isheen kabalamtee itti qaqqabee rukuteera. Isheenoo isa reebdina sodaadhee man abdii dhumaanu booda isaa yaa abdii of eeggadhu dubartoonni akkanaa hin ta'an. Dubartoonni akkana qullaa nama dhaabu nama salphisu waan ta'eef dubartoota akkanarraa fagaadhu. Innaa sanummoo maayetti kutaama tokko keessa dhammooti. Sireerra ciisee an lafan ciisaa jechuudha. Sireerratti ciistaan immoo lafan ciisaa. Ushaada kalaama fi qoyis. Erebes ma'aam. Amma Sumayyaa afaan Oromoon beektu seetu yeroo tokko isheen turjumaana isaa fidattee dhufne afaan Oromoo baay'ee isaa Ayyuun haasoftu ko torgomattee ufti gaafa taambinaalii ishii ta'u waan ishii haasa'amu jechuudha. Turjumaanaan ufti. Amma immoo bakka Saidoon ga'e hundumaa hin laalti. Saidoo jira kan. Saidoo maal gochii dhaqe maal hojjetaa irratti dhaqxee laalti.
amma moo biyya keessa jirti iyyuuti abbaa fedhe toroggomaaf torogomatti akka ajaa'ibaa jechuudha. Innaa Sa'iidoodhaan kan hin jedhu of eeggachuullee dhiisee maqaa isaan eeggatu eenyummaa isaan eeggatu waan akkasii lifisfisii akkasii hojjechuun dhiisu. Viidiyoo waraabameera taanaan viidiyoo kana balleessisiisuu qaba ture. YouTube irraa gadi buusisuu qaba ture. Laala warris Sumayyaallee akkam akka Sa'iidoo salphisanii arrabsaniitu argitanii dhugaan siniin jedha. Kabaja huuba cabdu irra hin kaa'an ishee. Maaliif jala deemanii ilaalu waan inni godhu hundumaa ilaalu waan hojjetu hundumaa ilaalu. Inni nama isaa waan hundum salphaadha. Yeroo tokko dubbadheera inni akka qalal godhee ilaala salphisee ilaala siniin jedheera. Waan hundumaa simple way bakka isa biratti karaa salphaa deemama salphaadhas. Waa fedhe yoo ta'e illee Sa'iidoo biratti salphaa mata. Sanuun inni iyyinuun kolfan. Garuu immoo maa inni illee salphisee ilaalu malee isaaf gaarii miti. Amma warri Sumayyaa deeggaran hundi isaanii jechuudha. Koomantii akkamii akka isaan barreessan jechuudha. Koomantii akkamii akka barreessan iddoo sanatti. Kanaaf Sumayyaa immoo garaan hin aara. Inni ammoo ofiisaa yoo dhimma iyyuutti godhuu qabaate keerii qabaachuu baate Sumayyaadhaaf jedhee waan akkasii mandaroota akkasii hojii akkasii viidiyoo akkasii dalaguu dhiisuu qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Kun immoo yeroo ilaalamu Sa'iidoon dhugaasaa jalaa bada. Haqni isaa jalaa badaa, dhugaan isaa jalaa badaa. Baqa Sa'iidoon akkasuma dhanni maali jedhama. Kanaaf immoo maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa jedha Oromoon jechuudha. Namni maqaadhaan bahee gala. Dhugaan siniin jedha bara. Maqaa qabaannaan namni kamuu maqaan kee bannaan garuu namni si jibbati shimalli kun badduu wayii siin jedha. Kanaafuu Sa'iidoo be careful. Dhugaan siin jedhaan. Yoo na hangaftes rakkoon qabu. Gorsi hangafummaadhaan miti cinqallaatiidhaan, ayimiroodhaan, sammuudhaan. Dirqamaan si gorsuuf immoo harrii baasuun qabu. Maalitti beektaa ammayyuu harrii baay'een qabata akka barri. Waan isaa beektaa amma kana kee harrii baay'een jiraachuu baay'ee danda'a. Magartuun garuu dubartii akkasii daddabalee hin uumiin waan hin jedhan. Ishee ija nama kee hafuutu jechuudha. Maaliyyuu yoo ta'e iyyuu maaluma yoo ta'e akkana ta'uun baay'ee hin dabbara dhugaa waaqa. Komantoota si jala jijjiiran illee dudubbachuun saba. Magartuun Sa'iidoo maal goote oolte midhaan jedhanii ijoolleen barreessu. Anu baay'ee tokko na ajaa'ibeeran siniin jedha. Kanammoo kana dubbachise isintu dhufee dubbii na barbaade. Waan hin fakkaanne jalatti uftanii na tuttuqxanii dubbii alchitan. Laal dubbii tuttuqxanii dubbii alchitan jechuun kana. Ani viidiyoo har'a hojjedhe jalatti uftanii waa'ee sakanaa barreessitan. Yeroo sana immoo ani immoo bakka nan aare na tuttuqu miti anis nan tuttuqa ibidda kana nan kaasadhe. Itti dhufeen siniin jedha ani wayii Sa'iidoo please be careful. Take care. Dhugaan siin jedha of eeggadhu. Atamamuu ta'u abbaa ijoollee lamaati. Yoo Sumayyaan hin jirtu taatellee ati abbaa ijoollee lamaa isayyuu abbaa durbaati. Abbaan durbaa immoo boriftaanii jechuudha soddaa ta'uuf deema. Ijoolleen kee dubaroota waan ta'eef kabajamuu qabu jechuudha karaa kee hojii ati hojjettu hundisaa siireesiidhaan YouTube irra attach ta'ee taa'a waan ta'eef be careful. Kanaafuu waan meenennega akkasii viidicha ati toon argii waraaban bargit ati hin agarree kaameeraa hin agarree garuu viidiyoo moo argiteetta. Viidiyoo argiteetta. Magartuun ana irratti rakkoo uumteette jettee turte iyyuti. Viidiyoo argiteetta. Viidiyoo sana kaasisuu qabda turte. Kanan jedha.